تنا شيخ حمزة جمعة تقولون دولا يا واحد تكن زالدي داسفور على زانجانا لا رانك أبي ندولا فيني نمني هران تنا ماليف كوال جالة تجرو كان عدا بابا شو ديمنا والفات أقلتهما قام فيديو برا نه تليفونك أنا إيرته في شمرته نقول كل فنا هلو أوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجا في الحمد لله أين يجلو الليلة يا بولتك نعم برنامج جوكا وقبي لما نترجرو قبي قرتي واهي جالالات bakka lamatti qoodama. Haye. Jaalalli gartee ati na jaalatu kun jaalala qabeessi kana qulqulleeffatu adda baasinaayim. Jechi gaati daasforaa waan taateefis sirra bilbilee kanaafis jaaladhe. Okay, jaalala waan na jaalatti malee waa biraatti ni hojjetu. Obboleettii kiyya rabbi obsisi fakkennu fatanaa kuftee jirta. Dhuma viidiyoo kanarratti jaalala keessa hamtuu qeebaltii qabdi. Viidiyoo gama dhumaarratti nu daawwadhu peejii Hamza Hashim akkasumas peejii gartee obboleessi keenya Hamza Ibrahim kan jedhu irratti achi nu daawwachuu dandeessa. Ulfaadhu galatoom. Mee irraan tana Hamza tokkoo fi bilbila dhiyeenya Ameerikaa dhufee jechuun dhageessa. Bilbila isaa kadhumti jaalamti qaba. Daawwattoota keenya ammas bilbileeti jira. Nee inshallah ni ilaalla. Hello, assalamu alaikum. Nagaa fayyaadha. Jirta? Eenyu sinin jeen? Ana dhugoomsaa naan jaani. Ayyeetaat inshallah. Eessarraa bilbiltan? Hamzaa kiyya Harargee irraa si bilbila Harargee irraa si bilbila jiran koo. Haaya taate laayivii irratti qophii kana osoo daawwachuu jirtu nu bilbilte jechuudha. Ayyeetaate qophiin amma irra jirru kun akkuma agartee jirtu waa'ee jaalalaati beeyte. Jaalalli bakka lamatti kan qoodamu. Siin jaaladha beektaa fuula sooshaal miidiyaa kan gubbattee hedduu sarkaa ture Ameerikaa irraa dhufee jechuun ijoollee isaa bakki yaada dhagee ture. Hayyee dhugoomsa keenya wanti ati na jaalattee maalime? Sababni itti si jaaladhe egaa diyaaspooraa taatee Ameerikaa dhufuu kee kana waan nu badheef jaalalli sana wajjin ol qabate jechaadha. An Ameerikaa irraa galuu kan koo dhageessa na jaalatte? Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Obboleessa kiyyaan biyya Arabaatii irraa famee galee waa Ameerikaas miti. Arabaati taarifa biyya Arabaati jechuudha bahara gubbaa fiigaa dhaqee. Hello hello la hawla wala quwwata illa billah laal Ameerikaa irraa waan hin galeef na jaallate an biyya Arabaatii irraa famee qabamee gale jennaan silkii cufatee baafate laalaga waan amma obbolee namni sa'aatii ammaa kana itti wal jaallataa agartanii mi waan miira keessa nama galchuu qofa obboleewwan kiyya jaalala dhugaa kam akka taate hadiisa irraayin booda sinii ibsuuf ta'a. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. بشوفتوا ران سيفيل بلاي شيء عم زاجي ماتي مي دياسبورا بالله عليك دياسبورا ده استراليا قال تاني استراليا را ما قال لي تشوم بيهو استراليا an ummata keenya kana ani laal wan ummata keenya kunis qeensas nama nyaata rifeensas nama nyaata mee rabbi sodaadhaati mee eessaan Austraaliyaa dhaqe mee haasa walli qulqulleef koy hello amma jaalalli bakka lama qoodamti kana keessa wanni ati na jaalatteef maal akka ta'e meeraa ibsa laal jaalaltiin an si jaaladhu yaa Hamzaa Jimma yaa Hamzaa Jimma laal laaqanum na afeerte jimaa awwatee haa lookoo kana oggaana afeerte jimaa sana bitte jaalaltee si jaaladhu ni dabaltee ni dabaltee qaloo na gooti akkasiin siin jaa billaa aleek egaa mee yaa uggota kuna obsi obboleewwan yeroo musiibaan namatti bu'e rakkoon garaagaraa yookaan du'i yeroo namatti bu'e inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jedhama sana qofaa fi miti musiibaa irrattis inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun obboleessi kiyya kun annama biyya gartee Arabaa irraa galee Austraaliyaa irraa galte naan jee akka laaqana isaa affeeruuf akka jimaa wadaa'e gartee kan qalau jedhu kan akkanatti qaluuf naa bilbileemi musiibaa guddoo kun inna obboleessa kiyya sin affeeraati yoo barbaadde sin affeela laal wanni gochuu qabnu khalas atammaan tana wanni beekuu qabdu dhumarratti hadiisa tokkoon si hima
رسول عليه الصلاة والسلام ما جرني ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نمني قرتي واسدي إفكيس ساقبو مئة إيماني لزا إيماني أركة جان إني تكفان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ربي في رسولي قام كان كي وهندج على جالة مقابو قباتشودا توكو إني لما فا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله نما توكو ربي بجتش جالتشودا يرو جالتو كنمو إساف مالي فايدة تكس جالتشودا بود أتمان تنا وني قرتنا جالته مالي في لا كنا في قرتي أكسوس برشا ودا كان سيافيرو في وني برباد كوني مو قرتي لكم غرو غدا شيغله إني صدفا مالي وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم إني صدفا نمتكو قرتي لزا إيماني أرغتو رافي قرتي إرغ ربين إسلامنا إساف كني قما كفريت أتش ديبئو جبودا أكا نمتكو إبدي كيستي دربتمو جبوت كانان نمني مياه إيماني أرغت إيه شيخ العقل ما بجمعها دنا نقراتي سمعن سانتنا شيرين وقلقلا كانوا مسجد كنا كوبا نحن رتمانو إني ما كم كنا شكوت بكرة كرا كانوا ديما فيرانيو ناس فير ديما